ana tokkochoomsa gabbara gabbartii kiyya tokkochoomsa ana malee hin jiru ka haqa godhatu gabbartii jedhee itti aansee ammoo haadha abbatti tola oolaa jedha rabbi. dubbiin rabbi tokkochummaa isaa duuban dubbate jabduu ta'uu kenna. sahaabticha tokkotu rasuulatti deemaa dhufe alayhi salaatu wassalaam. yaa rasuulallah dalagaa kamtu rabbi biratti jaalatama hojii tamtu rabbi biratti gatii qaba jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam as-salaatu alaa waqtihaa jedhe. salaata yeroodhan salaatuudha. salaata yeroo isii eeggatanii salaatutu rabbi biratti ulfina qaba sadarkaa qaba darajaa guddaa qaba jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. eegasii hoo jedhe sahaabtichi itti aanse rasuulli alayhi salaatu wassalaam haadha abbatti tola ooluudha jedhe. dubbiin rasuulli salaatatti xunda'eesse salaatatti qindeessee salaata duuban aanse jabduu ta'uu kenna. haqni guddaan erga haqa rabbiiti haqa haadhaaf abbaati. haadhaa fi abbaani isaan haati garatti nu baatte abbaan nu guddise guddisa kennaaf rakkate jara kana lamaan carraa yoo nama jala taran namaan deebine nama haadha abbaa lubbuun jiran dhaqqabate takkii isaan lamaan keessaa tokko dhaqqabate irraa fayyadamee kaddamatee tajaajilee irraa jannatan seenin funyaan isaa lafatti haarigamu jennaan nabi muhammad aamiin jedhe. nama haadha abbatti jallate nama haadha abbatti mataa dhaabe jibriiltu abaare nabi muhammad irratti aamiin jedhe salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. addunyaa tana keessa waa lama balbala lama rakkina lama quuqama lama qeeqama lama kayoo ati goote kayoo ati itti darbite kayoo ati waan sanitti seente rabbi qiyaaman ineyne duniyumarratti namaa kafalu jedhe rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. gatii isii duniyumarratti namaa kenna jedhe tokkoffaan daangaa namatti darbuudha jedhe rasuul rabbi. lammaffaan immoo haadha abbatti jallachuudha. jallina haadha abbatti mataa dhaabuu rabbi aakhiraan in eegu galata duniyarratti sii kafala. maaliif beeytu duniyarratti gatii ati haadha abbatti jallatte san ilmoo duyda kee irraa baate rabbi adaba akka isiin sirratti dhabdu sirratti firinxiixxu sirratti mataa dhaabdu godha. aljazaa'u min jinsil amal galanni wama ati dalayde sii deebi'a. gaafa ati haadhatee dhooftu gaafa ati haadha abbaa kee fuulatti guurtu duydatti galtu mataa itti dhaabdu akka feete isaan gootu arguuf teessa. haadha abbatti tola oolaa hortee teessan ijoollee teessantu tola isinitti oola jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ilma namaatii dhaamnee jirra dhaamsa cimaa dhaamsa jabaa dhaamsa taariika keessatti ashaaraa qur'aana keessatti bakka guddaa qabu dhaamnee jirra dha rabbi subhaanah. akka maaltaan akka jarri tola itti oolan akka haadha abbaa kaddamatan akka haadha abbaa isaan irraa du'aayii fudhatan isaanitti tola oolan rabbi dhaamsa gooneefi jirra ilma namaa kana. nama tokko ture warra taariikaattu seenaa kana himaa jira. namni kun haadha isa jaalattu tokko qaba. haati tun haalan jaalatti nama kana. dasii ija isaa isiiti haftee isii boodaati haalan jabeessitee jaalatti ilma ufii. mucaan kun osoo akkanatti jiru jaartii fuudhee jedhan guyyaa takka haadha manaa oratee haadha tiyya tana ofirraa fageessee galchurra uf bira kaa'ee ana wajji jiraachuu qabdi jedhee haadha tana mana ufitti galche jedhe. yeroo kana osoo waliin jiraatan haati tun umriin achi deemte
wanni nu galuu qabu haadha abbaani yeroo jabummaa fi jabeenna qaamaa qaban kanarra yoo xiqqoo umriin jara achi deeme kana nama isaan tajaajilu barbaadan mucaan kun haadha kana yoo baasu duydatti yoo galchu duydatti baatee akkasitti deema guyyaa takka haati tunnarraa du'u diddeemii haadha mana isaatiin wal ta'ee ajjeesuu barbaade haadha tana haati tun ta guddisa isiitiif malkii fixatte guddisa isaatiif bareedumina qabdu fixatte haadha garatti rakkina isa baachuu san mudatte isa da'uuf ciniimmuu rakkinaa san mudatte san gaafa inni umaan beeyne ufitti qabdee harma hoosistee luysistee isa akkanatti guddiste san gaafa inni isitti fincaanu gaafa san isiin qabdee guddistee ilma kana bakkaan geette arra ammoo inni haati tunnarraa du'u diddeemii jedhe haadha tana haadha mana isaatiin wal ta'ee ajjeesuu barbaade nama itti bituuf itti jabaateetti ulfaate harka isaatiin ajjeesuuf ammallee haadha akka godhu dhabe harkilleen hin dide boodarra yaanni tokko dhufe haadha tana lafarraa bute ceekurra keeyyate dura yoo duydatti baatu suuta fuudha gaafa nagaya ardha garuu haadha tana lafarraa ol butee duydatti baate haati tun akka inni isa gatuu deem akka inni isa darbuu deemtu beeyte duydatti baatee haadha ufiitan daggala tokko dhufe bosona dhufe yoo inni bosona daggala kanan seenaa deemu haati ceekuu isaarra teettee baala kukkutaa deemti jedhan daggala kana bineensatu guute bineensa qofatu jira haati muka baalaa kukkutaa akkasitti deemti walakkaa daggalaa walakkaa bosonaa seenee yeroo jedhu lafarraa ufirraa fuudhee lafatti darbe haadha kan darbee bitaa mirga laale yoo inni bitaa mirga laalu yaa boo nagatteemi na darbiteemi yaa ilma kiyya bitaa mirga laaltee karaan si harkaan badinii yoo ati dhuftu yoo ati na darbuu deemtu ani baala kukkutee dhufe karaa baalaa kana qabadhu nagayan maatii keetitti gali na jalaan miidhamin jette haatitu inni haadhata nagatuu deeme inni darbuu deeme inni ufirraa fageessuuf ufirraa darbuuf narraa du'uu didde jedhee darbe garuu isiin yaa ilma kiyya narraa omaan ta'inii balaan sin mudatini rakkinni sin mudatini nagayan maatii keetitti gali jetteen haatitu akkanatti dhiisee karaa baalaa san qabatee maatitti gali haadha akkanatti salphatte tan haadha akkanatti gatii dhabde ulfina dhabde sadarkaa dhabde kana isii barkan abbaa harka sadiin caaltu tokkotu rasulatti dhufe eenyu namni an tola itti oolu eenyu namni ani ufitti qabee taphadhee wajji kolfee wajjiin haasa'ee waa mara isii godhu eenyu jennaan rasulli ummuka jedhe haadha teete rasul rabbi eegasii hoo jedhe sahabtichi kun haadha teete rasul rabbi eegasii hoo jennaan haadha teete rasul rabbi afrafa irratti abbaa dubbate nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam guyyaa tokko haadha abaa hureeraatu abaa hureeraa yaamte isii yaamnan abi hureeran labbeeki jedhee sagalee isirra ol fudhatee deebiseef jedhe inni isii owwaatuuf labbeeki yaa ummaatii asii owwaadhe jedhe garuu sagalee haadharra ol fuudhe uf keessa rifatee uf keessa yaadda'ee rabbi qiyaamaa maal naan jedha jedhee magaalaa bahee gabra bilisoomse jedhan abi hureeran radiyallahu anhu ardaa aalima tokko
osoo inni taa'ee qaraasisaa jiru aalima guddaadha. barattoonni isa jala ta'anii kitaaba qaraa jiran. haati ulee dhadhaabbataa dhufte. yaa ilma kiyya jetteen haati ufi aalima maa waan barbaadde doktora pirofeesera injiinera waan barbaadde hin taane ati haadha abbaa kee biratti akka daa'imaati akka ijoolleeti. yaa mucaa kiyya jette haati tun lukkuun erga ganamaatti omaan nyaanne koottu midhaan kenniif jette haati tun. aalimtichi kun kitaaba walitti cufee yaa barattoota kiyya ani isin qaraasisuun kiyya kuni narratti dirqamaa miti jedhe. haadha tiyya qaalii godhuun ammoo anarratti dirqama jedhee haadha amrii fudhatee ka'ee deeme jedhan. aalima tokkot ture guyyaa takka haati isaa irraa duunan boo'ee akka malee cal'isuu dide jedhan. yeroo kana namni itti dhufee sabbarsiisuuf yaa boo maan sabbarre maa jedhanii gaafatan. wallaahi ani duniyaa tana keessaa balbala jannata ittiin seenu lama qaba jedhe. ardha garuu takkatu narraa cufame sanitu na gaddisiise akka malee jedhe. obboleeyyan kiyya haadha abbaan keenya yoo nu jala taran nuun deebi'an fursatun idhaa marrat laa tacuud carraa yoo nama jala dabarte namaan deebine osoo isaan jiran osoo isaan lubbuun jiran haa kaddamannu